baatee akka kotee kotee namni ciisanii darbate lafeen buluu namni walorma abdatee akka maalaan jira caccabsee. Hacaaluu Hundeessaa uummatii akka qabsaa'aatti akka artistii ilaallatu waggoota lamaaf iluumata dura dhabamtee jirta. Daawwattoota yookaan jaalattoota keetii maal jette eessa turettaan? In dhabamne amaan koo dhabamu. Oromiyaadhuma keessan jira. Tarii erga waggaa lamaan asii akkuma beekamu ergan singilii jirraa jedhu gadhiiseen dura welluudhaan hin dhufne. Kanaan ala miidiyaa garaagaraa irratti bifa intarviitiin mul'achaa ture. Komii uummatarraa dhufu kana sinumaan beeka. Maaliif wallee isaatiin waanuun hin jennedha. Inni immoo hojii dhumarra jira, istuudiyoo keessa jira malee wanti hin baane hedduu jira. Ittuma jijjiirame qeerroo jirturraa gar feerroo bittuutti Hacaaluun jijjiirame jiraadha. Hacaaluu Hundeessaa feerroo jalqabde. Qeerroo jirtu jedhe malee feerroo bittu hin jenne. Eeni biizinasa keessa galuun koo erga waggaa lamaan asii kana akka ajaa'ibaatti ishuu ta'ee gaafa haasa'amu dhagaa ture. Hojii aartii kanaan beettee akka biyya kanaatti namni successful ta'ee jireenya ofii mo'ate nama muraasa beetta. Qilleensa jidduu kana keessatti maal hojjechuu qaba jedhee yaadeeni. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa obbo Dirribee beettala. Nami sun nama seenaa qabu beetta. Nama Oromummaasaa qabatamaan nama raawwatu. Isa dhaaduuf miti. Namni sun innaa wayyaaneen jirtu san koonsartii hojjechuu qaba jedhee ispoonsara gaafan gaafadhu. Abbootii qabeenyaa dabalatee dhaabbilee kaampaanii Oromoo amma maqaan dha'u baankii hedduu jira. Gaafan propoozaala galchu guyyaa lammaffaatti warra qircaata keessa gaarbeejii keessa gatan beette sodaatanii jechuudha. Inni garuu yoo hidhame illee nan hidhama. Meeqa barbaaddaa naan jedhe amma dandeessu ispoonsara na godhiin jedheen. Obbo Dirribeen miiliyoona 2 walakkaa naa eeyyame yoo hidhame illee nan hidhama jedhee ispoonsara na godhee wayyaaneen battalumatti koonsartii kiyya dhoowwite jechuudha. Si jalaa haqanii jechuudha. Na jalaa haqanii jennaan battalumatti maallaqa baankii sanarraa fuudhee deebisee itti kenne. Silaa gaa faayinaansiidhaan waan nuti hundumtuu ba'a miti. Inni ofirratti murteessee erga kana naa godhee taankii wedheeni. Nama sana amma yeroo lammaffaa marroo lammaffaadhaaf hojiitti seenuu barbaada. Maallaqana of harkaa qabu waan hojiitti na seensisuu miti. Maalla gargaarta baankiin kun akka naa liqeessu barbaada. Maal hojjechuu barbaada? Impoortii hojjechuu barbaada. Impoortii keessa maal? Sibiila fiduu barbaada. Konistiraakshiniin biyyattiin gaagaa konistiraakshiniin irra heddummaatti yoo sana keessa seenee hojjedheedheeni ofii isaatii wabii ta'e kolaataraala tokko malee ammallee yeroo lammaffaaf sababa kiyyaan riiskii fudhate namni sun miiliyoona 10 naa liqeesse. Otoo maallaqa akkasiiti wayyaaneen nuu kenniti bar maa qarree du'aarra deemnaare. Amma sana kan qarree du'aarra deemee riiskii amma sanaa fudhachaa ture sana Dr. Abiy yoo aangoorra bahe yookaan immoo Oromoon tokko yoo aangoorra bahe miiliyoona 20 naa liqeessa yookaan lafa naa kenna yookaan maaloo naa kenna mana naa kenna konkolaataa naa bita jedhee osoo yaade wayyaaneen akka ajaa'ibaatti naa ofariin kunis ture. Amma yoo haasofte of dhaaduu ta'a beetta. Garuu immoo ijoolleen ragaa baatu jirti. Bara wayyaaneen jirtu daninnatiin manallee natti agarsiiste konkolaataallee natti agarsiiste kaan burraayyuutti kantiibaatti dhaqaati maaloo godhaafi jedhame qondaalonni mootummaan OPDO keessa jiran kan amma jiran warri gurguddaan kana quba qabu beetta. Yeroo sanallee nama dide amma akkamitti namummaan Dr. Abiy isa biteera naan jedhe inni faddaala ture jidduutti dallaala ture parsantii meeqa argate gaafa na gurguru. Anummata kiyyaaf qaalii beetta akkas jedhee nama by the way wanti bitamu miini bitamu mi'a qaalii bitamu miini rakashaan bitamu akka gaariitti fudhadha san garuu immoo mootummaan Dr. Abiy na bituu hin danda'u. Yookaan OPDO
dhaabni kamu yoo sammuun kiyya na ajaje malee biltsiginnaa jedhe dhaaba Oromoo warra mormu kamiyyuu keessa jedhe namni tokkoon yoo fedhiin Hacaaluu yoo keessi Hacaaluu murteeffate tole jedhe malee asiin miti asiin na murtaa keessa Hacaaluu tol jedhe no akkamitti tol jedha warri biltsiginnaani gadi baanii Hacaaluu binnee turre agriimantii akkasii waliin qabna akka inni afaaniin hin dubbanne kana goone irra jedhanii gadaa baanii haa dubbatan har'as borus warra mootummaa ma biyya bulchuu miti bar warra mormutti illee qeequudha duubatti naman deebine midhaaddu kan cala alam ganaattan jiraadha isin kiraa keessa jiraadhan almost mana kireeffadheen jiraadha garuu jaarrachuun koon oolu yoo rabbi jedhe agamma man hin qabdu mana hin qabu konkolaataa kan qabu konkolaataa amma oofu sana dura diyaaspooraan naa bite akkamitti naa bite an biyya kanatti beektaa eddan koonsartii hojjedhe maallaqa argadhe an albama kiyya hojjedhe waggaa lamaan booda biyya keessatti akkan hin hojjamne hojjechuu qofa miti miidiyaa TV Oromiyaa irratti illee akka sirbi koo tokkichi hirran dabarre uggurame carraa Ameerikaa ittiin bahu argadhe Ameerikaa Awurooppaa Kaanaadaa Awustiraaliyaa irra deemee ummanni biyya alaa jiru naafaa jiraatu baay'izawee kadhaa miti kanan deeme biyya alaas dandeetti kiyyaa nan deeme ummanni koonsartii kiyya seene Hacaaluu gargaarraaf osoo hin ta'in Hacaaluu waan jaalatuuf Hacaaluudhaan intarteen taana jedhee seene ani immoo ummanni sun jaalala inni naa ibse hamilee inni naa kenne qofaa miti maallaqa seenee kaffalee seenee na laale Kaanaadaa deemee tuurii otoo gochaa jiru asii biyya irraa natti bilbilan abbootiin qabeenyaa Oromoo gara nama 5 moo 6 7 ta'us danda'u beekon maallaqa walitti buusanii sarpiraayizii na gochuudha makiina kan si bitan makiina kana bitan miti artistiin immoo miira hawaasa bal'aa miira hawaasa miiliyoonaan lakkaamu bakka bu'ee hojjechuudha qaba malee miira murna tokko kan mootummaa biyya bulchuu miti yookaan kan mormuu miti 2015 gubbaatti maalan jiraan bahe akka inni war faranjootaa jechuu sirbi sun irratti uummata biratti fudhatama guddaa argatte achuma qabsoon Oromoo jalqabti qabsoo keessa waan hedduu keessa dabartee ijoolleen fuul sibeesii dubbatte gizee miilinee madaraash yookaan galma barkumee guddachaa sirbit suni madaraka irratti gizee seentuuf gizee buutu maaltu se kunna akkuma beektu sana an emotional ture gara Harargee kana deddeebi'aa ture uummata keenya laaluudhaaf yeroon deddeebi'u sanatti bara jireenya koo keessatti akkasitti abdii kutadheen beeku maaliif waan wayyaaneen uummata keenya irratti raawwachaa turte sana argee walaloo sana akka jirutti Direedawaatti hin barreesse harka caalaa jechuudha Addisuu Araggaa kun natti bilbilaa ture qophiin akkasii kun jira hin jira laayivii darbaan jeen addunyaatti darbaa naan jeen addunyaatti darbaa ayyee sanarratti hundaa'ee barreesse jechuudha erga addunyaatti darbe hin dhufee leetii ta'een dhufee yoo gaafa qophii sana dudduuba taftee gaafa nufu artistoota kan akka Ittiiqaa kana ijoollee artistoota na dura seenanii perform godhan kana Addisuun walitti qabee gorsaa ture gorsaa kam gorsi yoon nufu Hacaaluu dhufte kottu ati silnaan jedhee asitti galii walitti qabuuf walitti dhufne malee protestii garaagaraa agarsiisuuf miti kanaaf kaayyoon nuti dhufneef galii walitti qabne uummata keenya buqqee utubuudha kanaaf iddoo kanatti ijoollee mormii fincila diddaa gabrummaa kana agarsiisaa turan fakkaata alleetii ta'ee dhufe siin jedhe hayya rakkoon hin jiru hin jedheen san booda annan seene maaliif akkuma dura siin jedhe sana waanan sirbu guyyoo waariyoo yookaan dabballee mootummaa yookaan miti mootummaa inni joo waan akkasii miti kan naa filatu ana ergaa Hacaaluu waltajjii irratti dabarsu san qaamni hin barbaanne yoo jiraate Hacaaluu waamuu dhiisu erga dhufe garuu Hacaaluu waan gochuu qabu Hacaaluu qofaaf dhiisu waan akkana sirbidhanii sitti man isaan yeroo sanatti sirbi koo jirraa ka jettu sun baatee turte I think sirba biraa eegan an baandiidhaan akka geerarsi seenu godhe walaloo sana fayyadamee miirri anarrattis uummatarrattis argitu sana
waan yeroo sana fakkaatu ture. Yoo sana emotional ta'anii namoonni sintineedhaan ibsaan addaan citee security'n backstage natti marsee sana booda Shimallis dhufee ofitti na qabe. Addisuun dhufee innaa waltajjii irra baatu ati maraattaa hinaan jedhe namni rifateera. Shimallis ofitti na qabe erga goote bagatti cabsite naan jedhe. San booda suutuma suuta warra ijoollee suufii uffattu kun meeshaa shugguxii qabatanii backstage natti raran. Natti marsanii kana booda nutu si fudhatee deema rakkoo jiru wajjin jirtaa jedhan. Rakkoon jiraatee jiraanne handantaa kiyyaan turre yeroo sanatti. Baay'ee dhiphatanii konkolaataa kan kee fudhattee deemuu hin dandeessu jedhan. Backstage karaa ittiin baatu Mileeniyem Addaarash gaafa deemu namoonni qawwee qaqqabatanii dhaabbatan arge waraana. Federaalirraa. Federaalirraa. San booda nama Toofik jedhamu amma protokoola muummicha ministeeraa ta'u beeku. Inni yeroo sana ijoollee amma gaardota sana mucaa hoogganaa ture fakkaata. Akkasitti jarri gaa akka dabarsanii na kennan bilbilaan rakkisaa akka turan qaama amma jijjiirama kana hoogganaa jiru kana yeroo sanatti aangoo irrattis ol hin baane agartee yeroo sana yeroo hamaa ture yeroo riskii ture. Dabarsinee hin kenninaa irratti lola hamaa ture erga uummanni bahee VAT jarri lammaa fa'aa biyyi fa'aa adda gaggeessaniin booda waraana ana qobaatti na hambisanii VAT lamaan fudhatanii na gadan. Kasi dinqu keessa karaa Boolee Mikaayilii kana na fudhatanii ce'an. Si mursiisuuf jechuu. Yaa waan ajaa'ibaa mursiisanii na fudhatanii badan bar. Makiinaa qulfiis narraa fudhatanii biraatti kenname waan hamaa ture. Yeroo sanatti wanti dhalate dhugaan jiru kan. Maal wanni isaan haasan warri ijoolleen rafa maal dhageette akka simii dhufe dhan. Ijoolleen numaayyuu mucaa Tasfaayee jedhamu tokko jira amma maqaa abbaa isaa Tasfaayee eenyu akka ta'e beeku dameetikaadha. Ijoollee Oromooti ijoolleen suni numaayyuu na dudduuba bireeniin fa'a ture. Sibiiliidhaan uffatanii adreesii fa'aa almost amma waraanni hin banama eegaan turen reediyoo gochaa turu makiinaan hordofuu yeroo kate meetira akkasirratti rukutaa fa'aa waliin jechaa turan. Purposely si qabuuf dhufan jechuu isaan na qabu maammaa dhufan jaratu kennuu dide. Good. Hojii hojjettu sun fakkeenyaaf madaraka irra cabsitee waan akkasii sun live irra dabarsu keeteef riskii sun fudhattee jirtu. Riskii sun itti gaabbitaa fakkeenyaaf. Ittiin gaabbi. Riskii ani yeroo jalqabaaf miti kanan fudhadhee inni sun hamaa ture. Beektaa ani namattuu hin himne hiriyoonni kiyya hin beekani. Haati warraan kiyya hin beektu haadha warraa kiyya ulfa ji'a torbaatu garaa jira. Kan daa'ima immoo kan wabiin waggaa 2.5 ini mugaani agartee riskii kana maa dhaabbitti du'uu manna yoon du'es lafan siileessu namnu du'an qatu jiru beetta in dhaamattee chadaga hiriyootan teennatte dhugataatiin beeku dhartaati dharaa jedhi duu dandaa maatii tiyyaan waan akkana kana yoon du'ellee kan tolcha itti dhaamattee beetta dhaamatteedhaan dhuguma jechuun hiriyaa kiyya keessaa mucaa Ingiduu Cimsaa ka jedhamu jira. Inni hin beeka beetta jechuun akkuma qoosaa godhee ittime waan ani akkuma siin jedhe sana biyya alaa kana deddeebi'ee hojjedhee dhufe kana manatti ijaara jedhee lafa bibbite tokko jira alaqa kiyyaan isaan yoo wanta akkasii uumame just kana godheedhee an qaama kiyya dhiqadhee rifeensa ofirraa ciree qaama kiyya guutuu dhiqadhee dhufe agartee milkaa'es gala jettee yaaddu gaa yoo kun ta'e haa ta'uu baate riskii ani gaafan fudhadhu ofittuun himu namuu kutannoo hamaa keessa ture waan ta'eef yeroo gaarii carra qabeessas waan an ta'eef malee nan nyaatama ture. Nyaatamte turte ayyuu Komishinar Dachaasaa Bitimaa amma Komishinar Jeneraal mangaagaa wayyaanee keessaa kan na baase isa. Otoo na qaban yeroo sanatti hidhaattuu nan geessan. I'm sure. Dachaasaa Bitimaa Komishinar Dachaasaa Bitimaa yeroo san magaalaa Amboo keessatti isa ture. Jara kana qabe. Ka qabe daninnatoonni kun alaabaa baa'oo qabatanii boru akka jeequmsi ka'u waraqaa barreeffame maanfileetii qabatanii kaan hin facaasa halkan walakkaa kaan alaabaa baa dablisummaa Oromoo fannisa kaan footoo kaasa taargaa makiinaa fi jara yoo Dr. Abiy Ahmed
gaaffii Oromoon deebisne waan tokko. Saayikooloojii Oromoon eegne waan tokko. Miidhama Oromoo irratti hundaa'ee fedhiif dantaa Oromoo hin eegsisne waan tokko. Inni Oromoo miti waan biraati. Daawud Ibsaan, Jaal Daawud Ibsaan bara hooggansa isaa addi bilisummaa uummata Oromoo waggaa 10 fi 15 keessatti lolee lolchiise Finfinneen geenye waan tokko. Hooggansa adda bilisummaa Oromoo 4 kiiloon seenne waan tokko. Jaal Daawud Ibsaa nama qabsoo Oromoo keessatti umurii isaa fixeen garuu Fireew Maashoo Gidee jedhanii Tigiree gochuu waan bira. Kan simbiloo inka salaamtaadhaan miti beekta. Oloodhaan miti. Ulfitti wareegameeti. Daa'imni waggaa 10 snaayipariidhaan mataan irraa faca'eeti. Waan gammachuu qabu sitti fakkaata. Waan amma ta'aa jiru kana. Oromoon du'aa jira. Inumaayyuu waa tokko sitti bara wayyaaneen jirtu sana Oromoon du'u kun dhageettii qaba ture. Amma dhageettiin qabu beekta. Maaliif seete? Oromaa miti kaa kan nutu walajjeesaa jira. Nutu walajjeesaa jira Oromoo immoo maaltu isa dhibere? Singooneerra nu of kalchaa jedhanii qeeshiif sheekii nutti erganii gara fuulduraatti akkaataa itti waliin buluu dandeenyu kanarratti kan Oromoo gaafatan isaan malee warra nuti isaan harkatti du'aa turre miti. Natti bilbilanii waa'ee kanarratti siinaan jedhe siyaasa keessatti naan jedhan diinni dhaabbataa fi firri dhaabbataa hin jiruu naan jedhan. Akkasii aha Dooktar Abiyyi sirrii dhaareen jedheen attam jennaan isa nafxanyaa faana isa hamannu kuniin jedheen nafxanyaa waliin ta'ee dantaa Oromoo kana nafxanyaaf dabarsee kennuu fi nafxanyaa waliin hojjeta hayyoota Oromoo ofirraa dhiibaa jira nafxanyaa ofitti qabaa jira inni jedhamu kun. Nafxanyaan diina Oromooti. Kaleessas diina Oromooti. Hardhallee diina Oromooti. Gara fuulduraattis diina Oromooti. Akka wallaalummaa yaada Acaaluu Hundeessaatti. Acaaluu 4 kiiloof sittu aanee jettee sirbite turte. Sirba kan kee qalammeessoo ka'ee irratti jirra oollee barii arguuf gara nu bal'isa yaanuu jettee jirta. Oollee barii arguuf oollee barii sun arguu jirra geenne. Arginee turre. Ayya. Okay. Akkamitti argine seete? Akkuma dura siin jedhe irra deddeebi'ee akka hin taaneefi. Paaworii guutumaan guutitti kan of harkaa qabaa turte TPLF samma Maqaleetti galtee qobaa kiyya miti OPDO waliin hin jira. Okay? Jawaar Mahammad kana wallaalee miti kan Minisoota irraas dhufee bar. Qaamni amma aangoorra jiru kun akka wayyaanee faana ture kana wallaalee miti. Okay? Qabsaa'onni gameeyyiin hedduun kan biyyatti galan. Hin beekamu kan ilmaan keenya jedhaniitu. Okay? Itti fayyadamne garagalani nu qarqaaran qabsoo Oromoo kana galmaan gaani jedhamee itti waliin shubbisamaa ture bar akka ajaa'ibaatti machii hamaa keessa ture uummanni keenya hundumtuu. Okay? Sana booda ijoolleen ibidda baattee ijoolleen Oromoo lixaa fi kibba Oromiyaa kana keessatti gaafa mul'achuu calqabamu walii galteen dhabamaa gaafa deemu isa sanatu bal'atee dhufe sadarkaa kanarra gahe. Innis yaalan hayyoon Oromoos yaalan qaama biyya bulchaa jiruu fi ijoollee keenya sana faana araarrakki bu'umu yaalame sana keessa saayinsii sana keessa deemaa ture achi keessa seenee hin borcuan nama siyaasaa miti. Jidduu isaaniitti walii galtee dhabameen uummanni keenya sakrifaayi amma kana. Waaqoo quutuun goota keenyaa miti Taaddasaa Birruun nuuf fannifame goota keenyaa miti way kana booda ka'ee Oromoo kana godhe jennaani hin jennuun bara. Kanaaf hin amannaa jechuudha. Kana booda ka'anii namni lubbuudhaan jiru beektaa seenaa hojjetes xureessuu danda'a. Seenaa namni seenaa xuraa'aa qabus immoo haareeffatee nama gaarii nama lubbuudhaan jiru abaaruufis hin rakkisa beektaa. Jajuufis hin rakkisa. Ka obbaafate amma laal kana booda akka inni aangoorra turus kan godhu Oromoo akka inni aangoorra hin turres kan gochuu danda'u Oromoo. Okay mee Dooktar Abiyyi kun Oromoo miidhaa jennu. Dantaa Oromoos eegaa hin jiru haa jennu gaaffii Oromoos hin deebisne haa jennu. Fincillis ka'e mormiinis ka'e akka inni aangoorraa bu'us godhame. Eenyutu morra kora Oromoo dhaabilee Oromoo keessa isa karaa nagaatiin dorgomumo
isa afaan qawweetiin lolu kamtu dhaqee achi qabata innis gaaffii biraa bara. Namoonni hedduun Abiy Ahmad nafxanyaan butamee jedha qabsoon isaa. Oromoon sirna kan keessa fayyadamuutu hin jirtu jedha. Oromoo waan adda waan fayyad qabdi. Baala gizee dhamte gizee hedduuti illee attaak waan godhamtuuf. Warree baan deemaa beekta magaala kana keessa. Jira wanti inni fayyadame. Abaarsa nafxanyaa fayyadameera. Inni mormuu maal gochuu qaba ture? Akkam gochuu qaba ture? Jarri akkatti isaan disrespect wal gocha ela maal seete beekta guyyoo. Awwakkush naakkush jetti jarri. Waltuufi rakkoo hamaan kan jiru. Warra dhaaba siyaasa Oromoo kana oofan bira malee uummata bira miti. Dantaa wal dhabde isaanii kanaaf fayyadamtee gareen Habashaa yookaan gareen nafxanyaa nama Oromoo miidhaa jirti jechuudha. Of course amma walumaa galatti maal akka ta'e beekta akka Dr. Abiy waraana isaa ajaje akka Jawaar ajjeesu yookaan qabsaa Oromoo hayyuu tokko akka ajjeesu nafxanyaan halkanii guyyaa irratti hojjechaa jirti. Gaafa muummichi ministeeraa waanuma xinnoo bar waan guddaa miti bar gaaffiin deebi'een jiru beektaami. Mee gara fuulduratti hin deebisuun deebisan hin beenu gaaffiin Oromoo waan guddaan turre bar biyyattii kana keessatti akka arjummaa isaatti. Waanuma xinnoo waanuma Oromoo urgooftu kan yoo godhe qullaa sirbiti baatee bar nafxanyaan miidiyaa ishiitiin FM jiru hundi jechuudha. Yoo nagnoo waan isaan hin jedhiin hin jiran beektaa. Gaafa immoo inni xiqqoodhuma saayikoolojii Oromootti wanta buutu kana yoo godhe yeetimmin walad tini balinji la Itoophiyaan jedhanii tela hin bubbisu beekta. Maal dookumantariin irratti hojjechaa ooluu miti. Maal anjira gubbaatti yaa galaaneetiyyaa ette fardi siidaa hatan siidaa dabalee sini ette wanni ette erganu daangeessani barii turee bulbul farda badia caalu farda wanni farda waan fardaa sobta achi keessa waarke. Farda siidaa hataniidha. Farda siidaa hatani siidaa dabaleen sooree erganu daangeessani barri turee bubbulee fardi siidaa dabalee sun farda Minilik irra taa'ee kunoo amma suura ka'e san farda hatame beektaa. Eentati. Namicha nami hattuu humnaan qotee bulaarraa fudhate beektaa. Ijoollee Arsadi promotion ka jedhaman bolaa sadan tokko jira Sisaay Bulbulaa waggaa 8 dura sochii hamaa gaggeessaa turan kitaaba isaan barreessan irratti arge beekte siidaa dabaleen kun nama galaan farda isaa kaalchoo fi garbuu qallabaa ture gorroo jalatti Oromoon sangaa fardaa isaa maal godha beektaa guyyaatti yeroo lama dhiiqa beeke naannoo keenyatti nuti farda goojeedhaaf lolaaf itti qophoofsitu kan leenji'amu garbuu nyaata gorroo jala hidhame namichi kun gaafa farda taphatu beekamaa ta'e odeensi qaba beektaa akka kitaaba sanarra jedhutti seenaani gorgisitu taabonni wayii hin baay'edhan as birbirsa gooroo kanatti nami kun maqaa qaba siidaa dabaleen kun namicha bira qaqqabe fakkaa Minilik bira odeeffannoo Minilik bira waa maatiin haa taphatu jedhame inni farda isaa miicee maaloo jedhee bareechee galaan irraa sakaraa dhufe beektaa sakaraa dhufe goojiirra mul'atee na dhadha'u kana argee nugusni taa'ee argaa ture harkaa fuudhaa jedheen irraa bute beektaa waameetu farda akkasii kun mootiif malee nama teebula akka keetiif hin ta'u isa jedhanii nu abaaran sana jettaa mire jedheeni harkaa fuudhee siidaa dabaleen boo'aa deeme. Kanaaf gaafa amma farda kana laalu nanaara beektaa farda hatame farda nu jalaa hatame kanarra taa'anii hin qaanofneen nama qaaneessiteedha. Inumaayyuu immoo suura kaa'anii cimaanii. Dhaloonni kun waa'ee farda kanaa gaafachuu qaba barbaachisaa taanaan beektaa. Fardi abbaa qaba beektaa. Warri Minilik leellisu fardi kasaati jedhu maal jettaan fardi kasaati inni fardumisaatiin dhufee. No inni calqaba harree yaabbatee dhufe. Gara Oromiyaa gaafa seenu seenaa jedhaa bara caaluu miti kan jedhu. Seenaan immoo rirmiin nyaatu beektaa. Seenaan seenaadha. Okay? Yaabbii fardaa isatti beekanni amma waa'ee Adwaa faana wal qabate
warri lole kun tuulama kana fardaan dhaqee dhukkee irraa kaase minni yaa'u fotoorra ka'ee danda'a yookaan qabaniif ittiin deema ta'an beekamu. Ammas bari ijoolleen gaafa fakkeessitu siidaa isaa bukkeetti gaafa Adwaan kabajamu ijoolleen jijjirti farda jalatti qabanii kan deddeemte. Sangaa farda si jalatti hin qaban. Yoo yaabbii dandeessedha kan yaabbatu. Namoonni siidaan kun kajiganii jedha. Siidaan kun yoo jig. Fardi akka fardi kan Oromoo. Fardi kan Oromoodha. Akkam tolcha. Farda akkamitti jigama. Akkam tolcha. Kajige yoo inni isaarraa jigsan malee. Okey gaa inni. Walumaa galattan. Fardi abbaaf deebi'uu qaba inni dhaloonni hin deeffata baay'ee. Anaaf sirratti hin ta'in malee inni waan hin oolle beektaa waan amma Ameerikaa kana keessatti ta'aa jiru beektaami. Akkan. Biyya qaroomte biyya guddatte yakkamaa beeke. Akkan. Minilik siif yakkamaa moo yakkamaa? Oh my god. Oh my god. Ani inni gaa reeffaa miirammaa ekeraadhanni. Jechuun seenaa rirmi nyaatu siin jedheera. Seenaan immoo dhugaa. Kan sobaa jedhu kan dhugaa jechuun akkamitti namni kana na godheera sobaan si himata. Nama lubbuudhaan hin jirre. Aannolee irratti kana godheera, calanqoo irratti kana godheera gaafa jedhamu. Aboo bara sana inni barkanaan mallatteessa jedhan. Warri harkaan mallatteessu warri maastarsaa fi digirii fi PhD qabu bara mallee ulfajjeesaa jira beektaami. Inni bar sanatti doofummaa sanaan harma yoo mure, harka yoo mure. Maalin tiniga doofaa waan ta'eef miti qotee bulaarraa kan farda hatu, kan farda saamu. Walumaa galatti yakkamaa hamaa. Yakkamaan beeta mangisti keettee Oromoon lolti. Wanniin isa kasiidaan isa beeta mangisti kan palaasi mootummaa keettaa sun akkamitti ilaaltate? Maltee fi wanni sun. Rifadheeran. Maaliif seete tokkoffaa ekeraa achi keessatti yaadannoo ekeraayyuu gochuun sirrii miti nama nayyaaddaaf wanni maaliif seete warra achi keessatti suurri isaanii bocame hundi garaagarummaa amma uumame sabaaf sablammii biyyattii kana keessatti roorroon ammallee hiikkaan arganne bar yakka isaan raawwatanii ni beekta. Okay? Dhimma godheef isatu beeka waan godheef garuu akka kiyyaatti ta'uu malle maaliif nama harki dhiigni ummata qulqulluu harka jiru ekeraa akkamitti yaadannoo gootee mana kee qarqara goota hin ta'u inni akka kiyyaatti gaa kun sii gale. Dhubirratti saatiin qabnu waan deemuu jirtu fariifachuu jirra. Namootni hedduun hagammaa keessumaa warri sirnaaf xinyaa leellisan Atsee Minilik difeend godhu namichi kunini nama Itoophiyaa hooli waar waraanni inni Oromoo irra godhu waraan qulqullootaa jedhanii warri yaadin jira. Kanaaf deebiin kee maal? Qaamni miidhame immoo hoolii revenge jechuu danda'a beektaa. Isaan sirrii miti. An kannaan galle silaawoo isaan nabiyyii miti yookaan isaa Iyyesuusii miti. Namumaa miti. Ummanni yakki irratti raawwatame yakkamtoota jedhee malee sabni isaa lafarraa dhumuu qabaa hin jenne bar ummanni Oromoo yakkamtoota yaa amma laal biyya faranjii kanatti gurraachannaa luka dhiqan argiteetta warri adiinamu maal beeku abbootii isaanii yakka sana dalaga miti qaroomuun akkasii beeka wallaalummaatti itti taphataa bar. Odeeffannoo jajjabduu dhagaye dhossatante jechuun nama mormatiin ragaa waan qabuuf jechuu qiyya. Hacaaluu Hundeessaa jirraa maalan jirraa amma immoo ees jirti sirbeer qopheesse obba'uu jiraa jedhan. Istuudiyoo kee jiraachuu iyyuu qub qaba. Hin mormatiin. Ati na basaasita jechuudha. Sin basaasu dhugamuudhaan kan callaa onni naa dhugamuudhaan. Dhuga. Garuu hin baane sirboota hedduu hojjechaa jira. Rakkoon qabu waan ka'uu hundaaf kadeebii ta'uu hedduu jira. Guyyaan itti ba'u hin ba'a gaafa ba'u. Istuudiyoo keessa dhaqxee kan hojii hojjechaa jiru yoo quba qabaatte. Akka biltsiginnaa birrii naan kennine akkamitti quba dhabde kanan qulqulleeffanne. Hacaaluu Hundeessaa boonsaa dhumirratti loqoda hangafa Oromoo kana jaaladha beekta ka booran ittiin haasa'u afaan kana baay'ee jaaladha. Inni biraan akkaataa itti dhiyeessitullee bareeda wanti hojjetamuu qabu karaa gama miidiyaa keenya miidiyaa afaan Oromootiin banaman hundi isaanii otoo tokkummaa Oromoo irratti tokkummaa ishii TPLF ittiin xiqqoo goone sanarratti otoo hojjetame. Ulfaadhi galatoomii Hacaaluu Hundeessaa dhumirratti addaan ba'uun dura sirba tokko nu affeerte addaan baana. Sirba Hacaaluun nu
affeer dhageen. Jirra 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 bullee barii arguuf garaa nu bal'isee yaanuyi 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 yaa waa irraanfachuuf.